السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردوتوتا أبديا بكم جرتنا نجافة يا خيسني أرى ولد الشاني جرا أبدي أب سبسكرايب قولون الرام فتنا خانمان سنت دام يروهم دي أبدي أب سنتني يوتيوب سنتني سبسكرايب قولون الرام فتنا فكينيا فما يوتيوب كنا يوتيوب ردو يتني أبدي أب يتني إني يرو تيسان سندرام فتو خنو قنا أكرت أبدي أب يتني ثم سرشو تني kanatti isinii dhufa subscribe teettana godhuun irraan fatina like share godhuun irraan fatinaan isiniin galatooma amma karaa barnoota keenya dachaana arra akkaataa Zain qarshii riyaala 130 baatii 5 fayyadamtan isin garsiisa baatii 5 namoota itti fayyadamanii jira ilaa hanga ammaatti namoota fayyadamu jiranii baatii 5 jawarat fayyadamu jira anammaan tanaan hidhadhe waa hunda dalaydii iimoo dalaydii waa hunda dalaydii 130 baatii 5 dalayda garuu asirratti beeksisa wantiin isin beeksisu baatii 5 marra takkatti hidhattanii yoo akkasumatti itti dhiiftan taate shariyaan waan istiqbaala fudhattu jecha shariyaan ni dhumatti jechuudha dhumatti istiqbaala fudhatteeti isin irra dhaabte jechuudha marraa takkitti san malee lamadatti deebitanii hojjechiifachuu hin dandeessan akka isin istiqbaala isin duraan fixanne yeroo baatii takkaa fi lama akkanatti fayyadamtan booda qarshii 15 faa itti naqxaniituma gartee akkuma istiqbaala akkuma taarikhni isiidhaan dhumanne gartee akkuma taarikhni hin dhumanne gootan feetanitti naqattaniiti irraa biyya ergitanii feetanitti naqxaniiti as keessa bilbiltanii san rakkoo miti akkuma istiqbaalli siin dhumanne gootanii jechuudha kun yaadachiisa nabira warri immoo amma dura itti godhatee beekuni beeytanii yoo amma akkatti saayifoon isinii dalayduun isin garsiisa warra amma dura itti godhatee harkaa qabus akkatti appilikeeshinni kun gartee isinii dalaguun isin garsiisa jechuudha appilikeeshinni saayifoon kun akkatti saayifoon kun isin dalaguun isin garsiisa jechuudha saayifoon kun akkatti dalagu warri amma duratti godhatee jiru jechuudha warri ammatti duratti hin godhateen jiraatin jalqabarraa na hordofa akkaataa ittiin itti hidhamtu baatii 5 baatii 5 akkatti fayyadamtanii isin garsiisa yaadachiisa waliin isin kaayu ammallee irra deebi'ee istiqbaala akka isin duraan fixanne marra takka malee marra lama akka isin hojjettuuf baatii 2 akkana hoggateessan qarshii 15 faa itti naqxanii istiqbaala sii dabaluu irraan fatinaan isiniin jaa karaa barnoota keenyaatti yaana warri beetan warri amma duratti godhattanii jirta warri beetanii warri hin beekne na hordofaan isiniin jaa meesejii seentan duree meesej tan meetatana seentanii meesej hajuu kan hogga seentan ama fakkeenyaaf ida'uu kanan dhawa gubbaa tanarratti 959 katabdanii 959 katabdanii jalarratti asirratti ma fakkeenyaaf dhibba takkaa fi 30 katabda eega maallaqa dhibba takkaa fi 30 itti naqattan booda eega rasiida dhibba takkaa 30 itti naqattan booda 959 takka sadii duwwaa qofatti ergitanii jechuudha san qofa sindu godhuudha wanni isinirraa eeggamu sindu godhuu qofa isinirraa eeggama eega sindu gootan booda isinii hidhamee jechuudha majjaan eega sindu gootan booda majjaanni isinii hidhame fakkeenyaaf kana sindu gootanii bakka sana tuuxanii sindu gootanii majjaanni baatii 5 isinii dalagu isinii hidhame jechuudha san booda haala kamiini fakkeenyaaf amma iimootu dalanne jirri kaan akka tuuli dalaga imoo qofaatu dalanne haala kamiini imoo fi hunda isaanii dalaysiifnaa warra jettaniif warra saayifoon isin duraa dhaabbatee dhiyoo tana wanna godhu jirtaniif VPNoota dalaganiin isin garsiisa na hordofaan isiniin jaa arra barnoonni keenya amma dura barnoonni keenya waa'ee Zain waa'ee moobaayiliiti arra karaa Zain garagalee jira jechuudha karaa Zain garagalee jira fakkeenyaaf akka saayifoon isinii dalaydu
akka saayifoon tun isinii dalaydu isinittiin garsiisa. Setting seentanii tana seentanii wireless kajoo kanarra dhoytanii wireless network kajoo irra dhoytanii san booda network kajoo kanarra dhoytanii san booda access name kajoo kanarra dhoytan access name kajoo kanarratti dhoytanii san booda tuqa tana dhoytanii new VPN tana dhoytan jechuudha. San booda jawaalli irra bira kabiraa amma fakkeenyaaf jawaalonni biraa add VPN kajuu jira. Akka add VPN jechuusan new kajuu san irra dhoytaniiti. Fakkeenyaaf amma asirra dhoytanii kaduraa kanarratti Zain gootaniituma tuqaa isii tana gootaniila tuqaa Zain gootaniituma akkana gootanii GRP gootan san booda okkeetti gootanii gad dabartaniiti as dhuftaniiti www takka duwwaa takka lama tuqaa takka lama tuqaa lama tuqaa lama duwwaa eega gootan booda tuqaa takka gootan. Ammas tuqaa takka dhiifama tuqaa tokkoon rabbashe takka duwwaa 8 duwwaa gootan okkeetti gootanii hangana isinirraa barbaachisa jechuudha. VPN'n saayifoon isinii dalaguudhaaf hanganatti gootanii poortii kana jala gabbuutaniiti isa kana poorta kanuma jiru kana fakkeenyaaf kanumatti aanu kana jechuudha. Kanatti gabbuutaniiti irra dhoytanii 8 duwwaa gootan okkeetti gootanii san booda save godhuu qofa isinirraa eegamaa jechuudha. Amma kiyya waan Zain keessa hin jirreefi save gootanii san booda dhuftaniituma VPN irra dho'attan. VPN tana irra dho'inaan waa takka sadarkaa takka barbaachiftu daayirektuma dalaydii jechuudha. Isii malees tunis ni dalaydii fakkeenyaaf amma tunis ni dalaydii irra dho'itanii wayitakkatti irra dho'itan warri Zain sanitti godhate ta gubbaa tanarratti ol baaftanii barnoota kiyya keessatti waa'ee moobaayilii faarratti hedduu barsiiseetiin jireessii tana san booda select server kajuu kanuma feetan gootan danuu kana jira kanuma feetan irra keessan maaf rakkoon qabu idalaga hundinuu idalaga yoo feetes kana keessa yoo feetes kanarra keessa yoo feetes kanarra keessa hundinuu idalaga. San booda bakka tana jala kanarratti Facebook gootus ni dalaga, YouTube gootu dalaga, Facebook gootu dalaga, Twitter gootu dalaga, WhatsApp gootu dalaga. Jara kanarraa tokko goota amma fakkeenyaaf Twitteriin godhe san booda connect godhuu qofa isinirraa eegama. Tullachuutu idalaydii jechuudha. Galatoomaadha warroonni keenya har'aa kana fakkaata. Like subscribe godhuu irraanfatina. Boroo ammoo waa'ee Zain qarshii 10 qofaan baay'ee takka lama akka itti fayyadamtanii isin garsiisa. Saayifoonii wajjin qarshii 10 qofaan akka itti fayyadamtanii isin garsiisa. Galatooma like subscribe godhuu hin dagatina. Galatooma.